مدام أنا تعبانة شوية. أنا روبيت أجي بعدين بكرة أجي إن شاء الله. لا هي رمضان كيف تروحي؟ رمضان هي ايش بك؟ مدام ما في مشكلة أنت تشتغلي. كيف الشغل؟ أسوي شرب أسوي قيمات. أنا تعبانة زهري يورني جسمي كله أنا كمان يورني. تعبانة مدام. أنت تعبانة؟ إيه أنت قلت لي شغل شهر كامل عندك كيف تمشي الحين؟ تعبانة أنا ما أقدر. الله يخليك الله يخليك سميرة لا لا تقولي روح. مدام. الله يخليك سميرة. بعد رمضان أنا بعطيك 5 يوم إجازة. بعطيك 2500 ريال. لا تروحي. 2500؟ 2500 لا تروحي. هدية. هدية بعطيك 300 إنه زوجي أعطاني إن شاء الله. مدام أنا ما أبغى أشتغل. أنا رجلي كله تعبانة داري تعبانة مدام. أنا عامل حتى أنا تعبانة كلنا تعبانة. أنا بعطيك كلمة. أنا ما أقدر أشتغل. زوجك تشوفي بعد رمضان لهين amma ka madaami macaawachaa godhachuun amma ka gizee ofiititti fayyadamu isiin bichaan isinitti fayyadamini isinillee itti fayyadamaa ramadaana kana sababeeffadha yoo an isinin jedhu dhugaa hin seetan ijoolleen keenya warri keessa turtanii beeytan inuu beeytan hojii madaamutaa jechuudha isaan saraatanyaa dhabu irra birriin isaanii ixifii gadi jiguu wayya malee saraatanyaa manaa dhabuuf hin ta'an saraatanyaa mana isaaniitii guyyaa tokkoo fi miti sa'aatii tokkoof akka warraa ixuun barbaadan mana isaanii keessa isinii galee kanaaf ijoolleen keenya warri damoosni keessan isirra jiru damoosni keessan isirra jiruu miti ittuuyyuu dabalchiifachuu qabdanii yeroo kanatti fayyadamaa warri damoosa keessan irraa qabdan fidi jedhaani hojii dhaabaan isiniin jedhee ture. Kanaaf ka amma gizee kan argitanii jirtanii ragaa isiniif ta'a viidiyoon kuni gizee kana ka gizeen isiin si malee ijaan lafa arguu hin danda'u si malee ol ka'ee deemuu hin danda'u gizee isiin jettu sarraatanyaan gizee kana gizee ramadaanaa kana jechuudha gizee kaanis rakkoo hin qabu gizee ramadaanaa kana hojjattuu malee ijaan lafan argituu isiniin jedhe madaamonni innaa kanaaf obboleeyyan kiyya warri hin beekne carraa kanatti fayyadamaan isiniin jedha carraa kanatti fayyadamaa gizee kana isii bichaa miti akka kowaasii asii achi isin dhiittu isinillee asii achi isii dhiituu qabdaniin isiniin jedha waan isin barbaachisu waan isiin duraan azaa isin gooten gizee kana sirreeffachuu qabdaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyya yeroo kanatti fayyadamaa yeroon kun akka isin hin darbine dhugaa amma keessaayyuu jalqaba ramadaanni kun odoo walakkaa hin gahin itti fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa yeroo kanatti isaan raasaayyuu soqanii barbaadanii gizee isaan fidatanidha isin immoo warri mana keessatti cunqurfamaa turtan damooza keessan seeraan isinii kennuu diddee asii achi isinirraa murtu ji'a kana isinii kennaa yeroo isinirraa fixxe gizee kanatti fayyadamaa dalagaa dhaabaan isinii jedha obboleeyyan kiyya hin hojjetina isinii kennuu baannan inni akkasii yeroo kana ka jarri waan qabatan hin beekan hojiin isaanii hojjetamu malee ramadaana keessa isaan hojjettu manaa dhaban taanaan hojjettu ramadaana keessa biraa deemte taanaan akka waan addunyaa kanarraa galanii itti fakkaata guyyama san isinii galee warri hin beekne jechuudha warri beeytan inuu beeytanii kanaaf obboleeyyan kiyya carraa kanatti fayyadamaa hin cal'isinaa hojima isaaniitiif asii achi hin guugatinaa gizeen kun gizee asii achi guugataati isaaniif isinii galee asii achi isin guugachiisuu kana godhiisan fidiisan buusii akkas godhii akkas ta'ii isinii galee kanaaf carraa kanatti fayyadamaa ofitti hin cal'isinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya akka isin miskiina miituu miti yoo cal'istanitti isin miti akka mucayyoo viidiyoo irratti hojjedhisan jechuudha isinii galee miidhama akkasitti isinirra gaha hin cal'isinaa ofirraa deebiitti deebisa ooma tokkoon isiin fiddu hin jiru deebiitti deebisnaan isiin sodaattii narraa ba'itti jetti deebii isinitti deebisuufi miti odoo anu waa jedheeni hadhuma narraa ba'ittiif akkasitti luyitii isii hollataan isiniin jedha obboleeyyan kiyya kanaaf carraa kanatti fayyadamuu qabdanii akkuma argitan kunoo fadiilaan anuu dadhabee jira anas dadhabee jira akkuma kee hojjedhu rakkoon qabu hojjedhu jennaan atummaan narraan bahin malee birriilee sii dabalaa atummaan naa hojjedhu jedhaanii jirti isaan hojjechuu mannaa hojjettuu dhabuu mannaa du'uu isaan wayyanatti fakkaata isinii galee kanaaf yeroon kun yeroo isaan muddu waan ta'eef isinillee akkasuma mudditanii damooza keessan mindaa keessa akka isaanirra jiru irraa fudhachuu warri birrii keessan immoo sababa adda addaatiin isinirraa murtu fidi jechuuni gisee kana fayyadama ramadaanni kunis isiniifis carraa banee jira carraa kun akka isin hin dabarreen isiniin jedha akkasii obboleeyyan kiyya yeroo kana inumaayyuu gizeen keessanii baala gizee taasisan gizeen kun gizee
hojjettoota gizee kaddaamu taati jechuudha. Baala gizeen isin haga ramadaana kana koortanii quuxessaa sanuu quuxessaatiin haga ramadaanni humbuutti akkasitti waan sirreeffachuu qabdan sirreeffachuu dandeessanii obboleeyyan kiyya. Akkas isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Aga viidiyoo biraatti deebinu nagaan naa turaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Viidiyoo kana share, like, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasii viidiyoo kanarraa akka fayyadamtan akka barumsa argattan warroon hin beekne akka isin fayyadu abdiin qaban isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.